No jechuun amma yeroo baay'ee akkuma reefu jette yeroo baay'een qoostaa annaa wayitee dhugaa dubbattullee akkasuma dubbattaa yeroo wanta hojii dubbattullee annaa bakkitee amma fakkeenyaaf jaarsa kiyya miidiyaa irraan fidu jette sanitti wanti sun amma dhugaa fakkaate yoo qalladallee hin beekan ana kiyyatti garuu dhugaa natti fakkaate dhuguma jaalalleen kee miidiyaa irra hin jirre moo jaalalleen qabdu moo akka yaa annaka kiyyatti silaa dhiirrillee dhalaanis yoo waa jaalataniif yoo waa argatan osuma gara miidiyaa kanatti as dhufuu baatanii natti tola. Ammallee ofii kiyyaallee yoo amalli kiyya wayii na injifate malee miidiyaa irra waa fiduu hin barbaadu. Taani ammoo kamisii deebisa gaarii. Amma rakkoon qabu akkuma toletti deebisi. Akkuma sitti toletti yoo jiraatellee nama rakkoon hin jiru yoo hin jiraatin illee nama rakkoon hin jiru. Fakkeenyaaf anilleen yoo akkas jaaladhu ta'e har'uma akkas jaaladhu sitti himee har'uma akkas deebinaa deebisuu hin barbaadu. Because na laaluu qabdaatillee sooshaal miidiyaa kanarra naa agartu waan ta'eef maybe torbee tokkoof 15 tokkoof naa. YouTube banatte? No, wallahi YouTube banan. No, jechuun televizii godhaa miti. Dhiifama. Akka akkas godhaa jiru argee yaa dhimma beekaa garuu dhiifama. Yaa namatti jaalallee illee hin qabu. Nama jaalallee illee hin qabu. Ammaa fi qooma kan koo jira. Inshallah fafoodhaaf akka rabbiin kanaaf illee kan keeti jedhee akkanaaf idu abdiin qaba. Dhugumaa garuu. Kan koo jireenyuma kophaa hiyyaa jiraachuu jira. No, dhugumaa garuu dhugumaa wanni dubbii. Wallaahi dhugaadha jireenyuma kophaa kootii jiraachuu jira. Okay. Mashallah. Okay, jireenyi kee okay, YouTube goone miti gaa TikTok YouTube goone jirra baasee garuu gaafii baay'ee gaafii YouTube itti wal fakkaata akkuma jette gaafii akkasii sanillee si gaafachuu illee barbaadu because amma tillee beekaan illee beekaa viidiyoon kun boru ganama YouTube irrallee TikTok irrallee jira. Yeah. Mali. Malit. Humayuuti. Itu mak tersiyat. Facebook ni memang jelas. Okay, rakon ini juga. Facebook buatan tentang maybe buatan itu. Kesana sah, okay ya. Okay, atau gafi negara tu kau dah one fee. Ani mau. Barreeffatti dhufte baate sila akkam? No, gaafii na gaafachuu qabaate jechuun gaafii na gaafachuu barbaaddu yoo jiraate na gaafadhume. Anillee gaafii kee argullee barbaada, si deebisuu illee barbaada. Wada hiyyeessa itti arjolle. Maalidhaa wada hiyyeessa jettisi? Singilii rape jedhan. Okay. It's gonna be alright. Wonderful. Mee gaafii qabdaati gaafii na gaafachuu barbaadu like wanta gaafii si ta'u keessaa wanta sammuu keessatti yookaan anaallee miti dhiiroon biraayyuu gaafachuu barbaadu.
yookaan immoo anarraa gaafii na gaafachuu barbaadu wanti gaafii sitti ta'u maybe dheengadda wal agarree garuu achi dura si beekaan akkuma sitti miti dheengadda wal agarree haasofne achi boodallee gaafii wayii sitti uumamee yoo jiraate. Like your mask gaafachuun fedhu. Biyyaa biraatiin naa kaa'ate. Ati tanduutti yaaddee. Ati teetitti yaaddee dhuftee anitti yaadne. Okay, homa yoo sitti dhagamne garuu akka dheengadda waliin haasofnarra homa feeling goone like namni kun maaliif na gaafata? Jechuun maaltu jira beektaa? Ilma namaa kanatu mucaan daa'imni waggaa takkaallee gisee ati ilaaltu daa'ima yookaan ammoo ijoollee xiqqoo waggaa 10 waggaa 5 kan ati jettee ilaaltu waan biroo keessa jirti. Waan biraa keessa jechuudha. Gatii kana ta'ee fi nama tokko akkanatti zim jettee wanti ati irraa yaaddullee hin jiru. Mallee gaafii akkanaa na gaafadhallee jedhee illee waallee hin yaadne. Gaafadhallee jedhee hin yaadne. Maybe guyyaa biraanis gaafii akkati gaggaafattee kana gaafachuudhaaf qophii xumuree jira. Anillee si egaa guyyaa biraa gaafii akkana gaafatullee hin barbaada. Anillee ammoo tuyyuu gaafii si gaafachuu barbaadu gaafii xumuraa jechuudha. Injiraamti gaafii xumuraa sanaadhallee si gaafachuu illee barbaadu. Boruuf taanillee si gaafachuu hin barbaadu. Maali xumuraa fixadhu gaafii dantee hadhuma. Haadha fixadhu atillee akkanumatti anallee anumaa kanallee laakiinarra buliitti na taasisabii. Mucaan kun nama akkamiiti? Nama akkamii ta'uuf deema? Maal dalagaa jira? Like osoo mucaa kanaa wajjin fakkeenyaaf osoo mucaa kanaa wajjin wal jaaladhe mucaan kun amma na hawwataa gara fuulduraatitti wanta jedhamu ofumaa keeti okay yoo na hawwateen akkanuma waliin haasa'u yoo na hawwatee dhammootiyyu dhugaa jirtu itti immoo wanta jedhamu kanneen atilleen gaafa kanneen ofii keetii fi haasofitee fixee jette jechuudha anilleen gaafii kiyya wayii gaafii tokkicha qabu jechuudha gaafii tokkicha qabu sun si gaafadhee achi booda. No sé. Maaf kolfitu waan fi Warra koomentiitu bar nu duraa si beekne akka inni ija jaalalaatiin si ilaalaaru. yaa ija jaalalaan beeksiste miti garuu namni ija jaalalaa beeku kun nama jaalalaa gara jaalalli isa qabdee beektimoo akkanumatti beeka ija jaalalaa. Warra koomentiitu jedha bara naa beekte. Okay, namummaan koomentii sun jechuu barbaadeeti. Amma maal ta'e waan fi anama yaada like onnee kiyya keessaa qabu jechuudha. Har'uma sitti himuu hin danda'a. Har'uma garuu har'a yoo sitti himee har'umaa tana anaafis illee wanta wayii waliin jenne jechuudha. Wanta sun kan qabu. Ani wanti ani onnee kiyya keessa yaadu wayii yoo turre fakkeenyaaf osoo ji'a adii akkanuma bira turre gaafa ji'a san sitti himee gaafa san wanti ani barbaadu sun ta'uu baate dasna jedha maaliif ana keessatti garaa kee keessatti dasna jechuu haa baatu malee yaada san irratti yaaddee waan gochuu qabdu gootee erga sanii gaafsa murteessite waan ta'eef gaafii kiyya xumuree bara
Ati ammoo tiyyuu mee gaafii kee gaafii. Gadallee naa himte bara kana jaalattu hedduu si jaaladha. Addannaaqiin ishee addannaaqiin hedduu si jaaladha. Jettee naa himtee turte bara. Yaadatta? Bara dannaqa bira iyyuu waan taraa jiru natti fakkaate. Yaadattee turte bara. Naan jechuun naaf himtee turte bara. Si jaaladha. Ammallee hedduu si dinqisiifadha. Hedduu hordofaa keeti. Naan jettee turte. Anis na jaalachuu hanqitiif galatoomis siin jedha. Jaalalli tun hedduutu jira ni beektan jedhee yaada. Namni jaalala yoo jedhu namni tokko tokko jaalala takkitti mabichatti beeka. Jaalalli ammoo hedduutu jira. Tan Oromummaallee jirti, tan namummaallee jirti, tan biyyummaallee jirti, tan amantiillee jirti. Jaalalli hedduutu jira, tan bultiillee jirti. Kanaaf jaalalli hedduutu jira akka kiyyatti. Ammoo namoonni tokko tokko gatii yookaan asirraa si jaaladhattee anillee si jaaladhadheef wal jaalatan jechuun malan akkas yookaan jaarsa jaartii jechuun malan. Jaalalli sun jaalalli hedduutu jira. Sanuma siin jechuu barbaade. Okay. Yeah. Dhugaadha akkasi dinqisiifadhu illee akkasi jaaladhullee. Yaa osoo sitti hin dura yoo si jaaladhu like jaalala namummaa jaalala osoo akkanatti walitti dhufnee walitti himuu san hin taane jechuudha. Bakka miidiyaa marratti wayitee si argu wayitee qoosa akka argu wayitee ati sonnaan haasoitu wayitee ati mara wajjin iyyuu haasoitu bakka nama tokko jechuun ati fakkeenyaaf ati iyyuun akkuma keessatti iyyuu nama tokko yeroo sooshaal miidiyaa irraa argitu namni kun sammuu akkana kan akka qabaatu osoo ani nama isaa ta'ee isaa wajjin jiraadde osoo ani waa balleesse iyyuu namni kun irra naa tara. Fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo si arrabsanillee arga yeroo si jajanillee arga. Waa baay'ee arga waan ta'eef yeroo waan kanniin marayyuu irra tarte ati immoo nama gaarii taate nama gammachuu taate waan pozitiivii haasoitu immoo bakka namni kun osoo ani nama isaa ta'ee ani waa balleesse iyyuu namni kun bakka jira miti. Nama 500 wajji ta'e irra taru ana tokkicha kan akkamitti akkana waliin jiraatu. So wanta akkasii sanillee ayyaada dhugaa dubbachuuf. Maybe namni wal jaalatu gahaa hanga dhumaatti illee wajjin jiraachuu dhabuu danda'a si galee. Garuu ammoo waan akka ani yaadu kan ati illee yaaduu dandeetta nama tokko sooshaal miidiyaa irraa argitee ati illee akkasuma yaadda. Ani illee akkasuma yaada. So Sila maal gaafadhu naan jettan sila ati gaafiin gaafattu jetti maal gaafadha gaayis maal gaafadha waan gaafadhu dhabee bar maal gaafadha ati maa gaafiin gaafattu maa jedhuttee tuma kofaltaa dhabe maal gaafadha bee waan gaafadhu dhabee bar hin kolfine maal gaafadha waan gaafadhu dhabee. ani baasee wanni asirra dubbachuu barbaadu wanni tokko yoo jiraate waan fi ani akkas jaaladhuu fi like akka nama kamiirraayyuu nama adda naaf especially akka taatee si jaaladhu namni natti mun qabu aan ofii fitti garuu ammoo namni aan akka isii jaaladhu. Piraankiin godhaadha ati piraankiis godhaadhallee jedhanii bar. Okay waan tokko akka namummaa si jaaladhee akka namummaatti sitti meekana akka si jaaladhu kana namni onneetii keessa illee argu ana bichatti argamiti. Ana gammaa jaalala biraas. Kanarraa baay'ee keessatti warri koomentiidha onni namaa ni arganni beektaa. Sobin. No, ani wanni waadaa si galu jechuudha. Wanni waadaa ofiillee galee qarallee si duwwattillee amallee waadaa galu jechuudha. Tokkoffaa osoo si jaaladhellee amma sitti mun barbaadu osoo si jaaladhellee jaalala dhuunfaa sana osoo si jaaladhe jechuudha. Jaalala gara boodaatii walii hajamnu sana osoo si jaaladhe amma daddaffii kanatti sitti mun barbaadu garuu daddaffii kanas hin beeku. Like dura si beeka akkuma waa'ee kee haasaa tursan jechuudha. Daddaffii kanas sitti mun hin barbaadu.
osoo daddaffi kanatti illee sitti malee deebii kee illee har'uma sirraa dhaguun barbaadu boruu illee sirraa dhaguun barbaadu ibsaan hojjaan hunda sirraa dhaguun barbaadu. Akka ati waa'ee kiyyallee kanallee barattee anaa miti yoo maatii kiyyallee barattee achi booda natti himte dasanaan wannuma si gaafadhu jechuudha. So namni akkanatti haadha na baratanii waan fi biratti na baratanii akkanumatti dasisiin jedhee fooloo na gootan galatooma. Garuu ammoo ani waan fi wajjin waa'ee jaalalaa haasa'ee fi ani waan fi wajjin waa'ee jaalalaa haasa'ee fi waan fi na wajjin waa'ee jaalalaa haasa'eef yoo fooloo na gootan jechuudha. Suni dhimma keessan ani keerin godhu. Ani waan fi wajjin waa'ee jaalalaa haasa'eef isin yoo fooloo na gootanii yookaan an pirankii isii godhaa jettanii yoo fooloo na gootan fooloo nan godhina. Yoo gara akkasiin na gootanii jiraatan illee fooloo keessan deeffadha isin galee. Lammaffaan immoo tiyyuu ani yoo si jaaladhillee yoo waliin jaalatanillee wanni waadaa sii galu sillee miidhu siinillee waliin dhabu jaalala keelleen qannasu bakka akkuma duraan isan. Karaa jaalalaati yoo sitti yaaddeellee yoo misteekiin ana biraallee dalagamee si biraallee dalagame misteekii isa yoo sirreessuu dandeenye sirreessan yoo sirreessuu hin danda'amin dammoo ani bakkuma duraa san jira. Like akkuma duraanis jaaddu san jaalaluma santu dhabame malee ani akkuma duraa sanis jaaladhaa jechuudha. Sigalee kanaafuu ani irratti illee jaalala dhuunfaa waan ofiitti himaa jiru isin illee gaafii na gaafachuu qabdi ani illee gaafii si dhaga'uu qaba isin illee waan kana like waan kiyya kana illee baruu qabdi ani illee gaafii isii irraa dhufu dhagahuu qaba. So booda gaafii kiyya xumuraa maybe jaarraa ta'uu danda'a maybe 15 har'aa ta'uu danda'a maybe 7 har'aa ta'uu danda'a yoo na ariifachiise heexoonuu akka dhuganitti nama baastee miti. So yoo na ariifachiise baay'ee na ariifachiise as kaleessa yoo na ariifachiisin isin illee waan kiyya habeeti yoo jedhe immoo achi bunnee jechuudha 15 yookaan 6 yookaan 6 gaafa gaafa wayittim naaju gaafa wayittim. So kanaaf yoo walumaa galatti warri ani waan fi wajjin haasa'e fooloo na gootan fooloo na godhina. Warri ana akkanan na jaalattanii mucaan kun Oromoodha kan jaalannaani haa guddatu illee jettan fooloo na godha. Isii wajjin haasa'eef dammoo warri fooloo na gootan fooloo nalleen godhina. Fooloo yoo qarna gootan illee narra deeffadha. Ila waan tokko jira beektan obboleeyyan tiyya jala kanatti warri waan takka barreessaa jirtanii anaka kiyyatti dhuunfaa kiyyatti akka kootiitti jechuudha. Bultiin hiree rabbiiti. Maybe yoo rabbiin anaaf isa waliif qoodee jiraate osoo kabiraa hafee miti inni osoo miti isaa miti jechuudha. Uumma feete jidduu keenya jiraate osoo innuu na jibbee innummaa mataa isaatu osoo na jibbee Rabbiin buddeena kiyyaaf isaa guyyaa takkaafillee taatu walitti dabalee jiraannaan wanni addaan nu fageessu tokko hin jiru. An akkasitti namaata. Nu waa hundayyuu wallaahi rabbiin gargaarsifadhaa rabbitti namanallee. Waa hunda akka rabbii fixu rabbitti namanaan. Meebi yookaan gatii ana sirraa kokkolfuun maal wantoota tokko jedhuu fi fuutanii waan tokko haasa'uu dandeettan. Wama hundaa rabbitti hirkifadhaan. Rabbitu fidaa rabbitu fixaa jechuudha. Rabbiin maal irraa nu uumee nama nu godhee maal walitti qaqqabee asiin nu gahuun dadhabin yookaan buddeena kiyyaaf isaa walitti nu dabaluu illee dadhabu addaan illee nu fageessuu hin dadhabu. Waa hundinuu qooda rabbiiti jechuudha. Eegdanii qooda rabbii kan akkasitti naman. Jaaladhees yoo isaan adda bahe hin gaddu. Because jaalalli anaa haarayaa miti jechuudha. Anaaf jaalalli haarayaa miti bu'aa baay'ee hedduu keessan darbeera. Maybe miidiyaa kanarratti isinitti ni maddu yookaan namatti ni maddu malee an akka dhuunfaa kiyyaatitti bu'aa baay'ee hedduu waan ilmi namaa lafarratti argu hunda argee keessa darbeera. Umriin kiyyas gahee haa ta'u hanqa osoo hin gahinis haa ta'u waa hedduu keessa darbeera erga dhaladhee haga na gahee jechuudha. Gatii kana ta'eef ani rankaa'edha. Taani ammoo namoonni tokko fooloo fi fammasuu fi minaamina jettanii ansilaa akka kootitti miti fooloo tiktookidha akka boru gubatu miti. Osoo akka kiyyatti an qabeenya godhadhee namni biroo ana biraan qabeenya godhate. Eegdanii an jabaadhee namni biroo na laddaan jabaateeti
hedduu natti tola. Because ilma Oromooti. Diinaafuu hin gammadaan waan diinni argatuufu jechuudha. Inshallah wama barbaade haa ta'u waan diinni argatuufu hin gammada. Ana biraa yoo fammase, ana biraa yoo jabaate, ana biraa yoo fooloo argate, ana biraa yoo beekamtii argate, maybe gaafa yookaan boraan miidiyaa kanarra hin jirre ana caalii hayyuu ta'uu danda'a. Ana caala beekaa namaa ta'uu danda'a. Yookaan waan ani isin hin fayyadne waggaa hagan asirra taa'ee isin hin fayyadne inni boru isin fayyaduu danda'a. Rakkataa wayii mana isaa keessa gargaaramuu danda'a. Kan warri xiyyeeffannoon keessa waa'ee fooloo ta'e jechuudha. Rakkataa wayii boru mana isaa keessa gargaaramuu danda'a. Beelaa wayii mana isaa keessa beela bahuu danda'a. Ammas waa wayiitiin isin gargaaruu danda'a. Rakkattuu mana madaam takkaa sagalee ta'uu danda'a. Kun miniingilasiidha jechuudha. Fooloof namni maal jechuun miniingilasiidha. Ana biratti akkas. Namoonni deebuu fooloo qaban. Nama tiktookiin kun meeqa kun abbaa abdii gisee argitan 800 600 hillim jedhaa jira jechuudha. Fooloo kaa 1000 takka 2000 namni wal godhu sanii miti jechuudha. Yoo jaalattan akkuma inni jedhe fooloo godhaa. Lakki hin barbaannu jettan dhiisaa. Mirgaa fi dirqama keessan sun faamiliitii argitanii. Taani ammoo bultiidha. Anis isa jaaladhee isa jibbeedhaaf osoo hin taane. Isa jaaladheef osoo hin taane osoo isa jibbu rabbi sana qabuu danda'a. Ilma jibbantu abbaa fardaa dhaala ka jedhantu jira. Ilmi tokko yoo argitan ganda keessatti osoo haadhaaf abbaan quban qabaatiin ilmi isaanii kan intala birootitti ulfeessee gaafa intalti sun ilma keessan inni ulfeesse jettee galte qumaantaa jedhanii osoo jibban gara biraa gara himatuun qabu ganduma san keessatti hafee abbaa ofii san dhaala. Lafa san dhaala jechuudha. Gara fidan hin qabu kaawwai gatanii dhala ilma isaaniiti jechuudha. Kanaafuu ani ka jaalala rakkoon qabu. San akkamitti akka oofana beeka. Taani jaalala inni na jaalatellee isaa rabbitu beeka. Anis more maybe yookaan isaa ol jaalachuun mala. Yoo dubbachuullee dhabe isaa ol yookaan jaaladhee jira ta'uu danda'a. Yookaan inumaa yoo onnee keessaallee isan qabu ta'a. Sanaan rabbitu waliin beeka. Waa hundan uffatan waa hundan dubbatanii. Kanaaf miira keessa baya. Yoo jaalala dhugaa ta'e maashaallah nuu jedha. Yoo jaalala sooshaal miidiyaallee ta'e akkasuma maashaallah jedha. Nu faarsuudhaaf illee rakkatinaa nu arrabsuuf illee rakkatinaa isiniin jedha hordoftoota koo. Maaliif hadha nu arrabsitanii boru ammoo maal jettanii nu faarsitan? Kaleessa maal irratti arrabse jettaniiti. Ammallee hadhallee fooloo godhuuf rakkatinaa boru ammoo irraa kaafachuutu isin dhiba jechuudha. Isiniif galee miti. Yoo hadha isinitti tolee haalafa malli isinitti tolee fooloo gootan fooloo godhaa keerii. Yoo ammoo anaaf jecha ka fooloo gootan taate borullee dhattaniituma irraa kaafattanii jechuudha. Ganii haaluma famala isaa irratti hundaa'e fooloo godhaa. Kan isiniin jechuu barbaada dhiifama garuu maaliif irra caalan dubartoota akkanaa yaaddanii ni beeka. Bakka gaarii takka gahee waan gaarii takka argadhee bakka bareedduu takka illee akka dhaabadhu wallaahi obboleeyyan kee miidiyaa kanarratti baradhee obboleeyyan tee ta'uu dhaladhe caalii. Wallaahi ta'u waliin dhaladhe maa yoo maaf hin heerumne yookaan ammoo maaliif bultii takka qabattee hin teenne naan jedhaniin beekan obboleeyyan kan koo jechuudha. Waggaa beeka biyya Arabaa keessa ture waggaa 8 biyya Ormaa keessa ture. Maatii makan koon gargaaraa maal jedhaa obboleeyyan tiyya hanga hadhaa na jalaa hafaniin beekan nan sappoorti godhaan because hangafa isaaniiti gatii ta'e yookaan ummaan tiyyaayyuu tana dhalte heerumii naan hin jettu. Isin garuu asirraa heerumii yaada faatee ilmootee arguu barbaanna rabbi yaa rabbi jaarsuma kennuu agarsiise dhiira akkamii heerumtaa maal taata waa hedduu haasoftanii jechuudha. Waa hedduu qaattan gitanii gatii kana ta'eefi meebi hawwii bultii tiyyaallee qabaachuu dandeessanii. Akkamitti bulti laata? Akkuma asirraa afaaniin haasoftu kana bulti. Akkuma heeruma kiyya eeddan hiikaa kiyyallee eeguu warri jirtan nan beeka bara. Yoo heerumti jettanii eeddan kan yoo hiikatti jettaniillee warri eeddan akka jirtan nan beeka. Maaliif hundi keeriidhaaf nama hin barbaadu waan ta'eef maybe. Dhugaa dubbachuuf ani garuu akka yaadatti baay'ee akkuma jette san namni walitti dabalamu hireen tarabbiiti. Garuu ani akka amala keetiillee akka yaada keetiillee akka beekumsa dubbii keetiillee wajjitee yaadu jechuun moor jireenyi kee waan hagammaa kana caalee. Gaafatu karaa asliitii walitti dhaqaa kan jedhullee jira bara. Gaafatu karaa asliitii walitti dhaqaa. Sanillee yoo godhamu barbaachisa godhuu hin dandeenya.
So, Obboleessi wallahi. dalagdee jala kana jira gaa'is obboleessa kan kee gaafa dhuun jettanii kun koomentii barri maashaallah naan jedhaa jala kana taa'e. Wallaahi kun jala kana taa'e maashaallah naan jedhaa. No, dhugaa dubbachuuf amala keetiifillee haala keetiifillee namni hedduunillee jechuun namni baay'eenillee si jaallata. No, atilleen ani moor wallahi akkanatti fakkaatutti waan osoo hagamma jiraatu kana caalaa gaafa namaa walii dabalamte waan jiru gaarii wayii jiraatu natti fakkaata. Garuu hin jiraattallee inshaallah. So nama rabbii walitti dabaluu dammoo hin beekanii. Na garuu gaafii na gaafachuu diddeerta. An garuu gaafii kee dhaga'uu barbaada. Yoo gaafii Bara mata dhagaafii qophooftee bakka gaafii kana gaafachuu qaba. Eenga dallee akkuma tasaatis sibira seenii na gaafatte na fakkaate. no baasee ani si jala deen dhufa achi durallee inni argadhallee beekta inni argadhallee garuu carraa seenuun argenne so dhugaa dubbachuuf an ammoo nama sabrii qabu keessaa isa tokko baay'ee sabrii qaba. Akkanumatti bakka sabrii marabbiitiin oolmaa gadda beechuu hin danda'amu. Gaafa tokko waan seenaa wayyaa asitti himee biyyuma kana keessa osoo jiraadhu bakka biraatti appointmentii qaba ture. Silkii osoo deemaa jiru baasa keessatti gatee tireena bira deemuuf baasa yaabbachuu qaba. Baasa keessatti gatee tireena seenee karaa dheeraa deemee bakkitti appointmentii dhaqee wayitatti tireena seenuuf deemu kiisii keessa silkiin hin jirtu. Zeddoo fa jedhaanii qaba. Reefu na ergatanii turanii jalaa kan kaasu. Garuu hin dideen. Jalaan qabna yaati. Dideen. Ani hin didee. Egaa didde haa ta'anii dhiisa ammayyuu achi asumaan booda jalaa qabi malee anuma jalaan qabu. Okay, godhatti argina. Ana baasa keessatti buusee silkii. Kan warri koomentii noo jedhu. Wallahi billahi. Way ummatu ajaa'ibaati bara hin qabin noo. Way ummata koomentii kiyyaa bara. Wallahi sun ummata ajaa'ibaati. Noo naan jedhanii bara noo jalaan qabi waliin haasayaa. Noyyee dubbadhu. Achuma aga tireena bira gahu baasa qabachuu qaba. Baasa qabadhee tireena bira gahee tireenaan bakka wayii deemee katama biraa deemee wayititee tireena seenuuf deemu wayititee aan silkii akkana kiisiif lolu silkiin kiisiin jirtu. Bakka nama waliin jira akka duubatti deemnu na gaafatan duuba deebinee silkii akka barbaannu jechuudha. Ani appointmentii san turre caalaa yeroo sanitti silkiin sun haateettu appointmentii deemaa humna takka iyyuu hin taatu jedhe. Garuu baasni guutuudha. Namni martinuu silkii achirra dhiisee osoo hin argin biraa bahe anillee achiruma dhiisee biraa bahe erga sanii baas diraayivarii jechuudha. Namni baasa oofu achi keessaa fuudhee bakkitee isteeshina baasaa fidee ani bakkitee appointmentii kiyyaa deemee galgala deebee wayitee ani irra dawwalu namticha baasa oofutu fuudhe silkii biraati jechuudha. Dhaqee bakkitee baasaa fudhadhee deeme. So wanta baduu fi wanta dhufu kanallee sabrii qaba. Wayitee sanillee hima san bare yoo xiyyataan dhufti yoo xiyyataan namni suni maanbifata jedhe. So sabrii uumama qabuuf si arge malee yeroo baay'ee dhufee jira. Yeroo baay'ee mokoree jira. Namallee ta'ee qabeenyallee ta'ee waan barbaadayyuu yoo ta'e sabriin barbaachisaadha. Ati maakii kana dura waatti dubbattee beekta? Sabni kun bar sabni kun jechuun sabni kun seenaa hirmi nyaatu odee baasaa bar. Saba seenaa hirmi nyaatu. No maakii waliin haasa'ine dhugaa dubbachuu gaa takka waliin haasa'ine turre. No waa'ee jaalalaa si jaaladhaa maaliin jenneen garuu. Baazee kaasaan asliin faallee jirti.